Harka daawwattoota keenyaa akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Godina Arsii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti mormii gaggeeffamaa jiruun tarkaanfiin ajjeechaa uummata nagaa irratti fudhatamaa akka jiru himame. Guutummaan godina Arsii Lixaa wayita ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Godina Arsii Lixaa aanaalee hedduu keessatti qeerroon tarkaanfii jajjaboo fudhachaa akka jiranii fi hanga mirgi saba Oromoo kabajamuuttis tarkaanfii fudhachuu isaanii kan itti fufan ta'us dubbataniiru. Qeerroon aanaa Gada Basaasaa irraa dubbisne akka OMN'f himetti tarkaanfii uummanni fudhachaa jiru hordofuun namoonni 6 madaa'uu isaanii fi namoonni 2 immoo du'aaf jireenya gidduutti akka argaman dubbata. Biqiltuu taanee jiraan malee uummata Oromoo kana mootummaa naa horreessu ta'uu dandeenye warroota ta'ee keessaa nama guddataa haati jedhamu jiraadhaan achirraa tarkaanfii qeerroon fudhateen har'a ganama keessaa hidhatta isaanii hidhattoota wal nama 2 irraa deebisanii meeshaa irraa hiikanii jiranii tokkammoo jiraata qabanii biyya keessa ta'anii jecha. Miidhaa gootuudhaan Oromoo dhageessaa deemee sa'aatii ammaatitti namni 6 nurraa madaa'ee jira. Ganda Baamudaa jedhamu keessaa nama 3 iddoo birootaa keessaa nama 3 namni 6 madaa'ee jira. Nam tokko ammoo kokkee dhaamee sadarkaa isaan beekamne sadarkaa baabduu nama jedhu Guutummaa godina Arsii Lixaa gandoota baadiyaa fi magaalota keessatti tarkaanfii gama loltoota agaazii fi uummataan fudhatamaa jiruun gaaga'umsa lubbuu lammiilee irratti ga'aa jiruun godinichi dirree waraanaa fakkaatee akka jirus dubbateera. Akka qeerroon kun jedhutti guyyaa kaleessaa tarkaanfii sukkaneessaa fudhatameen aanaa ollaa isaanii kan taate aanaa Qoree keessatti lubbuun ilmaan Oromoo 2 wareegamuu fi gama humnoota waraana mootummaa wayyaaneedhaan immoo namoonni 5 ajjeefamuus himee jira. Akkuma qabuun jira akkasuma wallaa keenya sirriitti qoree irraa ta'ee akka harkii bitaatitti walumaa galatti nama keenya akka dhibuus akka yaada dhabuun hin jiru tarkaanfii uummanni fudhataa irraa waraanni adaasii magaalota baadiyaa baay'ee jiru tarkaanfichi cimaan gandoota waajjiroota baadiyaa irraa jalqabee basaasota kaabinee isaanii irraa jalqabee haala qeerrootiin haala cimaan itti fudhatamaa jira. Inni kun cimeetiin waan deemaa jiru waan baay'ee nama gammachiisu haa ta'u tarkaanfiin gara adaasiitiin itti fudhatamaa jiru baay'ee waan ulfaataadha. Isa kanatti jira qoree irratti guyyaa kaleessaa nama jettee jirti isaanis nama 5 ajjeefanii jiranii uummanni qoree aanaa qoree jechaadha. Wanti jiru waan akkanaati. Akka aanaa keenyaatti booda waan nu godhan hin beekne har'aafammoo makiinaa warreen lamaanii aadaa suuraa gara qeerrootiin ammoo nama 2 isaa irraa qeerrootu ajjeese. Nam tokko jiraa qabaniitiin harka qeerroo jira. Qeerroon kun gara dhumaarrattis nuyi harka qullaa hidhannoo malee aarsaa jajjaboo kaffalaa jirra waan ta'eef sabni keenya kallattii danda'aniin nu bira dhaabbachuun meeshaa waraanaa hidhannee diina keenya ofirraa kaasuu qabna jechuunis waamicha oromummaa isaa dhiyeessee jira. Uummata Oromootiin birmannaa barbaannaa nu birmachuu barbaachisaa harka duwwaadhaa namni keenya kadhumataa jiru harka duwwaa du'aa jira. Suma naannoo magaalaa Shaashamannee keessatti konkolaattonni 7 barbadaa'anii kan jedhullee odeeffannoon qaba. Tarii odeeffannoo qabdaa dhimma sana. Haaluma wal fakkaatuun immoo magaalaa Nagallee Meexamaa keessatti immoo qaamota mootummaa harkaadhaa meeshaa waraanaa qeerroon fudhateera kan jedhus odeeffannoo akkasiin qaba. Dhimma kana quba qabda laata? Magaalota baadiyaa irratti qeerroon warroota caasaa isaanii irraa meeshaa hiikkatu uffata irraa guuttatu walumaa gara humna agaasiitiin dhiyeessaa waan dorgataniif gara humna agaasiitti harkaatti warroonni fudhataa jiru akka Shaashamannee akka Nageellee irratti akka Qoree irratti uummanni hidhate waan jiruuf tarkaanfii akkasii haalaan fudhataa jiranii. Sabni Oromoo aanaalee godina Arsii Lixaa kanneen akka Shaallaa, Ajjee, Shaashamannee, Kofolee, Qoree, Dodolaa, Gada Basaasaa, Kokosaa, Arsii Nagallee fi aanaalee godinichaa biroo keessatti mormii fi qabeenya mootummaa wayyaanee barbadeessuun jabinaan itti fufee jiraachuus maddeen keenya OMN'tti himaatti jiru. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjeetti mormii ammaan kana gaggeeffamaa jiruun loltoonni agaazii namoota nagaa 2 yoo ajjeesan 7 madeessuu jiraattonni dubbatan. Bal'inoo oduu kana akka nutti dhiyaata. Erga duguggiin sanyii kabaja ayyaana irreechaa irratti uummata Oromoo mudatee jalqabee haalli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru daran yaaddessaadha. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo biratti kabaja olaanaa kan qabuu fi nagaan waaraan kan itti mirkanaa'u ta'ee osoo jiru mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa shororkeessuun tarkaanfii ajjeechaa raawwatee jira. Ammas akkasuma kana balaaleffachuun ammas guutummaa Oromiyaatti bifa itti fufiinsa qabuun mormiin gaggeeffamaa jira. Mormii karaa nagaan gaggeeffamaa jiru kanarrattis loltoonni agaazii akkuma amala isaanii ajjeechaa itti fufan.
Mormii godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjee keessatti ammaan kana geggeeffamaa jiruun loltoonni gara jabeeyyii kun namoota nagaa lama yoo ajjeesan 7 madeessuun kan nuuf himan jiraata magaalaa Ajjeeti. Ummata biyyaatii fi ummata agaazii amsanni walitti tuqaa turani. Saasii kun irraa naannoo isaa kun irraa. Seeratti namoonni nama seenee sananii gara lamaa du'eera. Namni gara 7 ammoo dhahamee jira. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Ajjee keessatti tarkaanfiin ajjeechaa uummata Oromoorraa dhaabbachuu qaba jechuun karaa nagaan mormii isaanii geggeessaa osoo jiranii ammas dabalataan ajjeechaan isaan mudatee jira. Jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaalee biroo jiraattota magaalaa Ajjeetiif birmataa jiraachuullee namni kun himan. Ajjee magaalaa akkasii ni abbaane. Yeroo san keessatti tokko fayyadee dhumu meeshaa kan qaban isaan darban akkasuma tokko. Amma haalli jiru ammoo uummanni naannoo illee karaa duraa isaan dhukaasa uummanni kana bantu eegaa ture waan ta'eef uummanni illee naannoo nu birmatee nu namne. Amma uummanni sunniin jalqabee jedhe namoota gara 3 horii ta'ee jira uummanni illee. Namoota 3 yoo ta'e booda amma uummanni biraalee dhufaa jirra isin duuba jirra. Bakka ammaa fi nu bulchaa kana waan ta'e dukkanaa namu biraatu nama keenya fayyaa ta'uu dandeenya waan ta'e jedhanii akkasitti akka sa'aatii 10 wayii dachanaa akkasii bulchee achumatti araama uummanni bakka isaa. Loltoonni lubbuu lammiilee nagaa baasuu fi dhiiga dhangalaasuu mi'eeffatan kallattiidhaan namoota mormii geggeessan irratti rasaasa roobsaniin ajjeechaa hamaa raawwataa jiru jedhan. Rakkoon wayita ammaa uummata Oromoo mudate kun yoo akkam ta'e dhaabbata gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Rakkoon kun dhaabbachuun hanga bilisummaatti bakka rakkoon ammaa kan irraa dhaabbatu bilisoomne ofa jennee akkasii kutannoo itti kaanee raamnu. Itti dabaluun erga tarkaanfiin ajjeechaa namoota nagaa irratti fudhatamee booda ammas gochaa hammeenyaa raawwachuuf raayyaan ittisa biyyaa gamasitti bobbaafamaa jira. Mormiilee kanaan dura magaalaa Ajjeetti geggeeffamee ture namoonni hedduun ajjeefamuu fi madaayuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru kun mormii guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru irraa muddamuun wayita ammaa guutumatti neetworkii fi qilleensa bilbilaa ukkaamsee jira. Odeeffannooleen Oromiyaa irraa bahan akka gurra addunyaa hin geenne uggura qilleensaa geggeessuus karaa jalaatiin odeeffannoon bahaa jira. Kuni amaloota sirnoota abbootii irree waan ta'eef kana raawwatus xumurri sirna bulchiinsa isaa dhiyaatee jira jechuun namni kun dubbatanii jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti uummanni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman gara jabinnaan erga dhumanii booda aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo ganda Goolaa fi Qaxqaxoo jedhamu keessatti mormiin itti fufee jira. Jiraattonni akka nu himanitti mormii kanarratti dargaggoota 2tu wareegame. Namoonni 6 ammoo rasaasaan rukutamanii hospitaala jiru jedhan Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Nama nuti Meettaa Roobii irraa dubbifne akka nu himanitti guyyaa irreechaa sana otoo gara manaatti hin deebiin ture kan uummati aanaa sanaa mormii isaa dhageessifachuu jalqabe. Akka namni kun jedhanitti hagammaatti tarkaanfilee gurguddootu fudhatame. Haa ta'uti kana keessatti dargaggoota 2 maqaan isaanii Qaxalee Raggaasaaf Magarsaa Qalbeessaa jedhamantu nu biraa wareegamee jedhu. Galgala gaafa irreecha bariisan galgala isaa gaafa namni dhume isaan galgala iddoo qaxqaxoo jedhamurraa manneen achi ture manneen warra basaasaa fi buufata biiroo gandatanii ganda duwwaa tokko jedhama isa gubanii warra basaasota walitti qabanii qabsiisanii meeshaa ciniinanii waadaa galanii uummata wajjiniin ba'anii guyyaa lammataa irratti immoo gara magaalaa aanichaa Shinootti qajeelanii gaafa Shinoo seensasaa laga dhoqqee ce'anii iddoo Araadaa jedhamu magaalaa Shinoo seenan rasaasa gaafittiin ijoolleen 8 rukutamanii ijoollee 8 keessaa 2 lubbuun darbee Magarsaa Qalbeessaa fi Qaxalaa Raggaasaa har'a reefu biyyatti galee Qaxalaa Raggaasaa qaxxaxoo yoo ta'u Magarsaa Qalbeessaa Goola aanuma Meettaa keessaa namni jaarmoo mana yaalaa jiru isaan egaa duukummaa jirra yaalchisaatuma jirra uummanni alaabaa dhaabbatee gara isaaniitti dacha'anii magaala sun olii kennanii dargaggoon wal muudee jira. Namni kun akka jedhanitti gandoota dargaggooti kun keessatti wareegaman lamaan keessatti yeroo ammaa mormii uummataa jabaatu geggeeffamaatti jira. Bakka daldalli tokkollee hin jiru sochiin biraan jiru keessattuu magaalaan Qaxqaxoo jedhamtu sun har'a reeffi dargaggoo Qaxalaa Raggaasaa kan jedhu har'a waan galeef sochiin tokko hin jiru uummanni ofuma bulchaa yeroo filateera dargaggoo keessaa ba'anii isaan gara magaalaa aanarra jiru gara keenya san karaa cufanii waan jiraniif reeffa iyyuu konkolaataan namni namatu baatee galee daandiin cufaa waan ta'eef kanaaf magaalaa qabattee jirti amma jirtu magaalaa aanarra jirti Goolas reeffa Magarsaa Qalbeessatti galee isaanis akkasumatti jiru takka daldaalli hin jiru
sochiin biraan jiru uummanni warri meeshaa qabus hidhataan gara uummataatti dacha'ee waadaa seenee meeshaa isaanii qabatee of eegaa jiru. Keessattuu magaala Mugarriis garana Mugarriiwwan waliin bilbiluudhaan magaala Minaaree aanaa meettaa gamana meettaan lamatti ba'ee Minaaree keessattis tarkaanfama akka kasatoo sanitti fudhatame garuu achitti lubbuun hin baane magaala Mugarreetti keessatti konkolaataa abbaa qabeenyaa daanguutee mana hidhaa ijoollee achi godhee waraana achi keessatti irratti tarkaanfii gara konkolaataa torba irratti fudhatame daandiirra galgalchanii. Magarsaa Qalbeessaa otoo mormiirra jirru battala rasaasni dhuka'een shinootti yoo lubbuunsaa dabartu Qaxalaa Raggaasaa immoo gara Finfinneetti ergamee eda galgala lubbuunsaa erga dabarteen booda har'a reeffisaa gara biyyaatti dhufee jedhu. Magarsaan kallattumaan seensa shinoo aanaan heektaaroobii waggaa qaqqatoon gara aanatti deemanii seensa irratti humni waraanaa agaazii kakkaafi irratti fudhataniin Qaxalaan hospitaala galee Finfinneetti du'ee kan gaddeebi yoo ta'u Magarsaan kallattumaan achitti du'e. Isaan rasaasaan rukutamanii lubbuun oolanis haala isaan keessa jiran gaafadheetan ture. Isaan kuuni tokko Adaa Bargaarra jira, tokko Finfinnee jira. Sadimmoo magaala Magargatoo sanirra jiru wallaanamaatuma jiru. Isaan guyyuma isaanii tokko faana keessa dhahamee tokko sarbaarra dhahamee kun immoo kan duddaanis seentee keessa labdeen jira. Isa kanaan egaa tokko Paawulos gara Finfinneetti deemeera, tokko Adaa Bargaa hospitaalaarra baatanii tajaajilli konkolaataan jiru humna namaatiin achi galeera. Sadimmoo achi Magargatoorra jiru. Walumaa galatti namni kun akkanaa himanitti mormiin ammaa kun kan dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Garuu dhumi mormii kanaa maal ta'a inni jedhu yaaddoo hunda keenyaati jedhanii jiru. Jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa mormii isaanii geggeessaa jiraniin qabeenya mootummaarraa miidhaa dhaqqabsiisuun himame. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni aanaa Boosatii fi naannoo magaalaa Adaamaa mormii isaanii wayita geggeessaa jiranitti lubbuun nam tokko wareegamu jiraattonni dubbatan itichaa guddata. Qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbisne akka jedhutti halkan kana sa'aatii 2 irraa eegalee qeerroon magaalittii jiraattota magaalaa waliin ta'uun waajjira bulchiinsa ganda 08 fi 03 barbadeessuu fi daandiiwwan cufuu isaanii dubbata. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti galgala kana toora sa'aatii 2 ardaa duwwaa 8 maqaan isaa laga harreessuudhaan kan beekamu ijoolleen mormii isaanii dhageessuudhaan waajjira addaarratti tarkaanfii fudhatan. Tarkaanfii fudhatan kanarratti humni tikaa dhukaasa cimaa irratti gaggeesseera. Ijoolleen yookaan humni qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa tarkaanfii isaanii qolachuudhaan ejjennoo isaanii itti fufan. Adda bittinnaa'anii kaan daandiilee haan cufaa kaan tarkaanfilee waajjiroota biraa kan aanuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiran koodii galaatti. Daandii isa guddaa magaalaa Xabxurraa karaa Qallaansa ol ba'u daandii itee jira. Akkasumas daandii guddaa isa laga harreetti cufamee jira. Miidhaan ijoolleerra geessu jedhamee hin beekamu. Dhukaasni cimaan irratti banamee jira. Kana qulqulleessineeti gabaasni taa'aa jechuudha. Kanaan jiru kana. Isa gama kaaniin ardaa duwwaa 8 keessa Dibboo ganda jedhama. Ardaa irratti akkasumas daandii irratti fi waajjira ardaa irratti guutamee jira. Tarkaanfii ardaa sanis buusuudhaan qeerroon karaa saniirratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana yaa'u jiru koodii galaatti. Amma galgala kana sa'aatii 2 booda. Maaliif qabeenyaa barbadeessuu murteessitan wayita jennu qeerroon kun nuyi oromummaa keenyaan kabajaa molqabnee wayyaanee fi ergamtoonni ishee oppiidiyoon ilmaan keenya ayyaana irreechaa irratti haala sukkaneessaan fixxee jirti. Nuyi wareegamnees ta'u wareeguudhaan Oromiyaa bilisoomte dhaloota egeree dhaalchisiisuuf immoo tokkummaa'uun qabsaa'uu fi finciluun dirqama oromummaa keenyaati jechuun dubbata. Qeerroon kun waan akka illee farqaawwan qabu meeshaa hidhannoo waraanaa. Qeerroon fatannaa biyyeen keenya kan kaleessa irreecha irratti dhimeerraa lubbuun keenya addaa miti. Itti callisii taa'uu hin qabne Dirree Dhawaa bilaarraa sabaabisalumootaa fi namoota baay'eedhaan waan qabamtee jiramtee jirtu waan akka illee beekuu keessatti ulfaa jira. Garuu lubbuun keenya haa darbu, lubbuun keenya haa bahu, wanni fedhe haa dhufu, hunda hin deebine itti akka oromummaatti dirqama qabnu bahan jedhee haati. Kaafii kanaatu asumatti ijoolleerratti gaggeeffamee jira. Garuu miidhaan bilaamma hamminaa kanaa jennee adda hin baasu. Ishee magaalaa Dirree Dhawaa keessa namoota dhugaa kan haqaaf qabsoo kana hojjechaa jiran irratti basaasa wanti jedhu tarkaanfii tokko ijoolleen fi warreen
ergamtoonni wayyaanii maqaa Oromoo qabatanii akka saba Oromootti hojjetutti ijoollee irratti tarkaanfii tokko tokko fudhachaa jiran. Basaasaan inni sun jechuudha. Hojjeta kanas asumaan akka nu gabaastan barbaanne. Kana boodaantiif biyyi waleenyaa seenamu. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Adaamaa fi aanaa Booseet keessatti mormiin jabaatee akka jiruu fi naannoo kanatti rasaasni dhukaafamaa jirus naannicha dirree waraanaa fakkeessuu bira darbee hanga gabaasni kun qindaa'etti lubbuun nama tokko wareegamee akka jiru qeerroon aanaa Booseet OMN'tti himee jira. Naannoo Booseetti har'aa lubbuun uummata mootummaa jechuun jiru jira. Egaa amma ganda tokko keessatti ganda ulaagaa jedhamu tokko keessatti har'a mucaa ganni isaa 14 tokko ajjeesanii jiru. Maqaa isaa kana hin gaafanne kana ijoollee gaafadhee raawwatuu hin danda'e malee maqaa isaan beeku. Waldhabbii guddaa jira. Isaanis akkuma jiranitti manni karaa cufee daandii cufeetuma dhoorkataa jira. Isaanis immoo daandii banaatu uummata walitti dhukaasaa jiru. Yommuutti sabichi falmii fi mormii isaanii dhageessisaa jiranitti lafa qonnaan bultoota harkaa saamuudhaan shonkoraa warshaa shukkaara wanjiif galtee ta'u qeerroon godina Shawaa Bahaa abidda itti qabsiisuun barbadeessaa osoo jiranii loltoonni kunneen ibidda kana dhaamsuu dhiisanii jiraattota dararuu irratti fuulleffatanii kan jiran ta'uun immoo ergamni wayyaanee saba bulchaa jirtu fayyaduu osoo hin taane miidhuudha jechuunis qeerroon kun dubbateera. Naannoo ammaa waaqeffannaa kan jedhamu sanis lafa uummata irraa kaasanitti uummata irraa fudhatanii shonkoora irratti qotanii abbaan qabeenyaa akkasumas kan qabu mutatti walitti qabeeti manni lafa isaa dhabeeti amma tokkoffaa kan uummata kaasaa jiru kana dhaamsuun hin dandeenye isaanis hin sodaatan amma namummaa ari'aa jiru beekee namootuma ari'aa jiru warshaa wanjiitiif qophaa'a. Egaa ammas guuti namaatiin ittuma fufaa jira waan ta'eef namni dhumaa jira rakkoo qaamni namaatis miidhamaa jira qabeenya isaa gadhiisee baqataa jira bosonatti galee jira kana gaayoo falli tokkotti harkanin baay'ee nageenya uummataatiif baay'ee amma kan ta'e dhaga'eetu jira namni keenya yeroo ammaa. Oduma walqabateen mormii magaalaa Sabbataa keessatti geggeeffamaa jiruun har'as dabalataan namni tokko rasaasaa yoo rukutamu qabeenyi mootummaa hedduun barbadaa'uu isaa jiraattonni dubbatan gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti mormiin uummata Oromoo haalaan jabaatee akka jiru jiraattonni dubbatan. Mormii guyyaa kaleessaa magaalaa Sabbataatti geggeeffamee tureen namni tokko yoo madaayu har'as dabalataan namni biroo rasaasa loltoota agaaziitiin rukutamuu kan himan jiraataa magaalaa saniiti. Ammayyuu kun gara magaalaa keessatti hiriira nagaatiif mormii jajjabaa ture. Olaanaa biraa uummanni akka jedhutti ta'ee gonfaa biraa jechaadha. Mormii har'a gaggeeffamaa jiru bishaan tokko rukutamee karaa ganda duwwaa shaniititti kanarraan kanaaf poolisoonni qora bittinneessaa Oromiyaadhaa ammas kan magaalaa keessa jiran namatti miidhaan isaan geessisan jiru warra agaaziitti maleedha. Kanarratti poolisoonni Oromiyaadhaa galateeffamu kan sirriitti fakkeenya gara biraatti illee ta'uudha warra qabantoota haga ammaa isaan nama keenyatti ulee ulfatatanii ta'u jiran. Akka namni kun jedhanitti guutummaan jiraattota magaalaa Sabbataa mormitti hirmaatanii jiran loltoonni agaazii uummata irratti rasaasa roobsaa jiru. Mormii kanaan qabeenyi mootummaa qaamota hin beekamneen barbadaa'ullee dubbatan. Qabeenyonni tokko tokko kan barbadaa'an kan qabeenyi warra wayyaanitti kan mootummaa malee qabeenyi tokkotti kan bu'an jiru. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa akkuma konkolaataan baay'een isaanii gara 15 olii ta'an warshaan oomisha habaaboo Haayilaan jedhamu, warshaan Teessoo Gaarmenti jedhamu, warshaan oomisha Fiqee Orgaanii Barqaatarki jedhamu, waajjirri gara guyyaa 5 ganda guyyaa 8 warshaan Roosuu hundi isaanii qabeenyummaan isaanii kan warra ayyaana kan ta'e kaleessa guyyaa kaleessaa bitataniiru abbaatti kaa'uun beekamu kan mul'atu argina. Barbadaa'eeraa abbaan nuuf hin beekamu garuu kan barbadaa'e argina. Kan boba'uu fi maal kan jedhu argina. Akka isaan jedhanitti mootummaan kun wayita ammaa gahumsa biyyattii bulchuun dhabee jira. Humna qawwee qofatti fayyadamee uummata nagaa lafarraa duguugaa waan jiruuf haala kanaan hegereen biyyattii rakkoo hamaa keessa seentee jirti jedhan. Kanaaf mootummichi biyyattii geggeessuu waan dadhabeef dabarsee aangoo uummataaf kennuu akka qabu namni kun dubbatan.
haalli isaa dhuguma hammaa kadha waan gara garumatti garri itti deemamu waan ilmaa mulumaa fi waan waltaa jira biyyi dubbachuudha beekumsa hamaa keessa jirti mootummaanis balleessa baay'ee kana sheekamuu balleessa guddaa kana sheekamuu uumaan balleessu jiree falmachaa jira uummanni immoo kan irratti arganii humnaan sodaa irraa mootummaan maaliidhaa jedhanii kan mul'ataa jiru halmiin kun akkuma itti fufu kanatti yoo kan itti fufu ta'e uummataraa wal dadhabsiisaa deemuudha mootummaan kan akka dubartii guddaa annaa fi tokko dadhabaa deemuu jechaatu warreen kun mootummaa. Odeeffannoolee nu gahaa jiraniin naannawa bulchiinsa magaalaa Sabbataa bakka Diimaa jedhamutti oomishni abaaboo guutumatti yoo barbadaa'u warshaaleen mootummaan geggeeffaman hedduun qaama hin beekamne manca'amuun himame. Kutaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa godinaalee addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee jalatti galchuuf zoonilee salgan maastar pilaaniif qindaa'e keessaa takka yoo taatu guyyoota lamaaf mormii cimaa geggeessaa jirti. Haaluma wal fakkaatuun naannawa ollaa Finfinneetti kan argamu warshaaleen akka BM Diimaa, Aayikaa Diimaa, Diimaa Meettaa Beeraa, konkolaataa warshaa simmintoo Daangotee kan magaalaa Alamganatti argamanii fi konkolaattonni abbaa qabeenyaa Alaamuddin guutumaan guutuutti barbadaa'uu isaa jiraattonni dubbatan. Mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa ta'an hundi lubbuu isaanii qofaan biyyattii gadi dhiisanii bahaa jiran. Mormiileen waggoota tokko guutuuf geggeeffamaa jiru kun seenaa biyyattii keessatti adda duree ta'ee mul'atee jira. Ergaa sirna kabaja ayyaana Irreechaa hora harsadii irratti mootummaan humnaan biyyattii bulchuu duguuggii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatee kaasee uummanni hundi garaan isaa hammaatee jira. Uummanni Oromoo xiiqii jabaadhaan guutamuun mormii isaanii finiinsaa jiran. Mormii Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti guyyoota lama dura jalqabee har'as jabaatee itti fufee jira. Uummata Oromoo ayyaana Irreechaa irratti ajjeefamanis dungoo qabsiisuun yaadatanii jiran. Jiraattonni magaalaa Jimmaa mormii kanatti erga makamanii booda har'a manni hidhaa magaalattii cabee hidhamtoonni hedduun akka gadi dhiifamantu himamaa jira. Abdii Fiixee. Barataan Yuunivarsiitii Jimmaa ani dubbise akkanaa himetti guyyaa lamaan dura otoo mormiin barattootaa kun hin jalqabine qeerroo magaalattiitu waraqaa facaasaa ture jedha. Waraqaan facaafamaa ture sunis afaan garaagaraan kan barreeffame akka ta'eef sana hordofuunis haalli yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kun mormiirraa gara warraaqsa uummataatti akka jijjiiramee jiru kan inni naa ibse. Kaleessa jalqabarratti dubbiin kun hin ka'inni dursa waraqaan barattoota qeerroo Oromootiinidha kan inni raasamaa ture. Waraqaan kun xinnaa ajjeesaa guddaa ajjeesaa mootummaan nu bulchuu akkasumas immoo xinnaa awwaalaa guddaa awwaalaa barnoota hin barannu kan jedhu waraqaa xixiqqoodhaan babarreeffamte. Waraqaan gosa garaagaraatiin babarreeffamte Amaariffaanis kan isheen ijoolleedhaaf raasamaa turte ijoollee Amaaraallee ittiin qaqqabsiifachuudhaaf. Erga haala akkasiitiin xumurreetiin boodadha. Kaleessa guyyaa jechuudha. Kaleessa guyyaa erga mormiilee galee booddee galgalatti waadaa waliin galamee yoomillee taanaan isin biraa namni jedhanii ijoolleen Amaaraas waadaa nuuf galanii Amaariffaanis afaan Oromootiinis waadaa wal galchinee galgala walitti deebina jennee deebine. Akkuma jennetti eda galgala baay'ee waan namatti toludha. Dhugaa dubbachuu fi takkaawwan akkasiillee argee hin beekani. Nun akkaataa nuti itti yaadneen olittidha. Nun akkaataa nuti itti hirmaanne olitti barataan hundumtuu guutummaan ba'ee sagalee isaa dhageessifataa ture. Sagalee dhageessifatee erga jedhee booddee mormiin sun egaa mormii irra nuni gara warraaqsaatti illee jijjiiramee gara warraaqsa biyyoolessaatti illee jijjiiramee bal'atee hanga ammaatti illee damee bal'ifatee jira. Kaannaan wal qabatee har'a guyyaa ganamarraa eegalees ganama waadaa walii galamee nyaatarraa cireerraa kaa'amee waliin bobbaanadhamee cireerraa kaa'amee dhaadannoowwan garaagaraa kana booda nuti barnoota barachuu hin dandeenyu guddaa xinnaa ajjeesaa nuunis nu doorsisaa mootummaan bulchu kun barnoota irratti illee dhiibbaaf effektiin itti qabaachuu danda'a. Nuti sammuun keenya illee yeroo tasgabbaatu hin qabne wanna ta'eef barnoota barachuu hin dandeenyu dhaadannoo jiruunidha kan nuti ganamarraa kaanee baane dhaadannoo sana hordoftee. Ergaan nuti dhaadannoo kana geggeessine booddee haalli mooraa keessaa baay'ee bal'atee mooraan tokkittiin utuu hin hafin
hojjetoonni hospitaalaallee doktoroonni garaagaraallee hanga itti makamanii lammiin Itoophiyaa hundumtuu mormii isaa dhageessaa ture mooraa keessatti. Mormii guyyaa lammataa irratti uummati magaalaa Jimmaa barattoota cina jiraachuu isaanii ibsuuf jecha kan gama isaaniitiin mormii eegalan yoo ta'u hanga mana hidhaa cabsanii hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisisuu ga'anitti har'a mormii jabaatu magaalaa keessaa geggeeffamaa oolee jedhee jira barataan kun. Kanarraa ka'ee bakkeetti illee egaa haaluma kanaan oduun kun gaafa dhaga'amu wajjin kamillee tuun hojjetamiin cufatee oole magaalaa Jimmaa takkaa hojiidhaaf argeen beeku mormii Oromooti wal qabsiiftee har'a garuu mormiin kanaan wal qabsiiftee cufaa ture wanti hundumtichi cufaadha bara sochiin tokko yoo jiru muraasadha tokko tokkittiidha kunumtiyyuu guddaadha beekte tokko baay'ee cufe gara caalu cufe kunumti illee waan guddaadha kunillee injifannoo biraadha akkasumas immoo uummanni magaalaa takkaa sochii kanatti hirmaatee hin beeku garuu har'a mormii gaafa barataan akka kana warraaqsa finiinsu bakkeedha mana hidhaa cabsanii namni 113 ba'uusaa. Haala mana hidhaa sanaa akka inni bal'isee naa ibsuuf gaafadheetan ture ofii akka bakka sana hin turre erga naa himeen booda nuti mooraa keessaa gadi ba'uuf marfamnee eegamaa turre waan ta'eef nuuf hin ayyamamuu jedhe garuu odeeffannoo diida sanaatii raawwataa ture akka dhageenyetti yoo ta'e manni hidhaa sun cabuu hordofuun lubbuun nama tokkoo yoo darbu namni biraan tokko ammoo rukutamee hospitaala jiraachuu dhageenye jira. Manni hidhaa sun egaa nuun odeeffannoo mara geenye mooraa keessaa gadi ba'uu hin dandeenye mooraa keessaa baanaan ni miidhamtu jedhamee ture mooraa keessaa hin bahinaa mooraa keessatti sagalee dhageessifadhaa nuun jedhee ture yuunivarsiitiin illee hanga ta'e mooraa keessaa ba'uu hin dandeenye garuu sagalee odeeffannoo nuti dhageenye manni hidhaa akka yeroo cabuuf deemu sanatti uummata keessaa namni tokko miidhamuusaa namni tokko immoo du'uusaatidha kan dhageenye namni baay'ee miidhaa cimaan irra ga'e ammayyuu hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaalamaa jira. Uummanni mormii dhagee uummanni mormii asii gaafa dhaga'u mana hidhaa sanitti hojjechi kajeelee uummanni mana hidhaa keessa jirus illee dhaadannoo jajjaboo dhageessuu eegale uummanni mana hidhaa keessaa hidhamee ergasii booddee sagalee dhukaasaa gara malee dhageenye isaanii sagalee gaafa dhageenye numatti dhukaasu seenee akka turre manni hidhaa akka cabenetti himamu. Namni 113 akka mana hidhaa sanaa bahe ergasii humni jabaan dhufee irra buufatee akka eegaa jiruudhaaf warra hafe sanammoo. Barataan kun itti dabaluunis isaan irreecha irratti gara jabinaan dhuman yaadachuudhaaf barattooti hundi bakka tokkotti qabamne dungoo yaadannoo qabsiisuuf walitti dhufaa jirraa jedha. Warra irreecha irratti deemu lammii 700 wayiidha kan dhumne akkuma gabaasaa amma garaagaraa bakka garaagaraa ta'e dhagaa jiru isarratti immoo namoonni hospitaala keessa jiran illee du'aa jiru kan jedhudha barataan kan dhaga'ee gammalee maraachaa jiru dhugaasitti muuftaanaan barataan hanga maraatuttidha kan inni aarii isaa fufuttaafataa jiru kun koo aarii garmalee irraa ka'eetidha kanaaf amma dungoo qabsiisuu deemaa irra barataan hundumatu sagantaa dungoo kanarratti hirmaachuudhaaf eegamaa jira barataa Jimmaa yuunivarsiitii nama 44 qabachi keessaa mooraa 22 qabudha hammi kun illee kanaaf hin jiru. Mormiin kun bifa kanaan galma ni ga'a jettee yaaddaa gaaffii jedhuufis ijoo guddaan isa kana ta'uu erga naa himeen booda furmaata kan jedhes dubbateera. Waan gaarii naaf kaa'atte wanta ijoodha kun nuti akka qeerroo biyya keessaatti wanti nuti waliin haasaa jirrus wanti nuti jabaan nuti gadi fageessinee jiru mootummaan kun karaa nagaanii bu'a kan jedhu abdii nurree jirra. Kanaaf karaa nagaa osoo hin taane nus hamma dandeenyutti hidhannoo jajjabaa kana ni barbaanna. Hidhannoo kana argachuudhaaf immoo nuti barattoota waa harkaa hin qabnu maallaqa hin qabnu maaliin qabnu yoo dandeenye maallaqaan waan nu deeggaruu danda'u uummanni keenya akka nu deeggaruuf uummata keessa jiru waliin abbootii qabeenyaa cimootaa waliin haasa'u abbootiin qabeenyaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sa'atiitti obboleessi isaa du'aa jiru sa'atiitti haadhoon isaa awwaalamaa jirutti sa'atiitti abbaan isaa biyyoo nyaachaa jiru kanatti nu wajjin maallaqaan nu deeggaru taanaan yookiin isuma barbadeessuudha wanti nuti fudhannee deemaa fudhannee gaafanna afaaniin gaafa nu dhiibu addunyaan ittiin fakkaatu sana illimgoonni barbadeessuu nurra jiraata kana jechuun immoo qabsoon dura ofirraa eegal erga ofirra uummata keenya irratti tarkaanfii fudhannee booddee dirqama akka inni hafe nu deeggaruuf waan sababa ta'uufis karaa ta'uuf wantoota kanatti illee barattoonni Oromiyaa guutummaa Oromiyaa keessa jiran akka xiyyeeffatanidha kanan yoo kanaan achi immoo amma barumsaatii jimaata dhufu boodanii baana jechaa irra lubbuu keenya wareennee gumaa namoota keenya gumaa ilmaan keenya kana baasuudhaaf yoon illee taanaan duubatti kontiruu deebisu tokko illee hin jiru kun immoo lubbuu ofii wareega baasuu gaafata lubbuu ofii wareega baasuun immoo waan nutti ulfaatu hin qabu maaliif yoo jette nuuni koo an gaafa irreechaa sanas nama achi turedha irreecha irratti ijoolleen biraa dhumanii jiran akkasuma kanneen ganna darbee keessatti yoon fakkeenya fudhadhe naannoo boordii naqamte magaalaa naqamte keessatti ijoolleen nama biratti dhuman kanaaf anillee nama du'e wajjin waliin caalu ijoolleen akka kootti murtii jajjabaa qabanii jiru isaanii wajjiniin mooraa kana gaafa baanu isaanii wajjiniin walitti makamnee akkaataatti waan tokko hidhachuu dandeenyu
akkasumas immoo tarsiimoo ittiin socho'uudhaaf nu dandeessisu mala jabaa kana gadi fageessinee akkaataa itti haasofnu irra jirra. Ergan barataa kana dubbiseen booda barattooti yuunivarsiitii Jimmaa mooraa hundaa keessa jiran kan sabaaf sablammiin biyyattii hundi akka barataatti irraa qooda fudhatan dungoo yookaan ibsaa yaadannoo kan qabsiisanii isaan irreecha irratti wareegaman yaadachaa oolan yoo ta'u sirni kun akka aangoo gadi dhiisu kan gaafatu dhaadannoolee garaagaraas dhageessisaa turaniiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Hawaasaa guyyaa kaleessa irraa jalqabanii uummata Oromoo ajjeefamaa jiru ilaalchisuun duulaa nyaata lagachuutiin mormii jabaa geggeessaa jiran. Gama birootiin mormiin uummata Oromoo godina Baalee aanaalee hedduu keessatti babal'atee itti fufee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Barataan yuunivarsiitii Hawaasaa irraa dubbifne tokko akka jedhutti guyyaa kaleessa irraa jalqabanii barattoonni marti mormii isaanii geggeessaa jiran. Mormii isaanii kanaan ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Mootummaan kun hatattamatti aangoo gadi dhiisuu qaba. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daddafitti rakkoo biyyattii keessatti uumamaa jiruuf fala kennuu qaba jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiran. Mormii ammaan kana geggeeffamaa jiruun mooraa yuunivarsiitii isaanii loltoota agaaziitiin marfamuu nuuf himee jira. Yuunivarsiitii Hawaasaatti galee nyaata lagannee turre akka ganama immoo barattoota aanneetotaalee ijoollee Amaaraa wajjinillee taane Oromiyaallee taane kaafee seennee mormii dhageessaa turre nyaata lagannee jirra. Osoo akkas taanee mormii dhageessaa turre poolisii magaalaa fi poolisiin dalaa yaada itti booddee poolisii daawwii fidamuu dhufa. Rakkoo keessa ijoollee baay'ee reebanii namni miidhamee hin jiru gama. Namni miidhamee hin jiruuti namni miidhamee hin jiru ijoollee yeroo sana addaan ari'an dullaadhaan uleedhaan addaan poolisii. Guyyoota lamaaf duula nyaata lagachuu kan itti fufan barattoonni yuunivarsiitii Hawaasaa mormii barattoota Oromoo kana deeggaruun barattoonni saba biroo ta'anis qooda irraa fudhachuu barataan kun ibsee jira. Waan namatti tolu barattoota Oromoo qofa osoo taane barattoonni Amaaraas nu faana ta'anii mormii dhageessisaa turanii ajjeesaan dhaabbatu jedhaa turanii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa mormii dhageessisaa turre nama baay'ee hirmaatee amma wal faana jirti ijoollee Amaaraallee baay'ee ka'ee akka karaa kophaa Oromoon kophaa deemaa jirtu ijoollee Amaaraallee itti makamtee jirta. Mormii barattoota yuunivarsiitii Hawaasaa kanatti danqaa uumuun loltoonni agaazii reebichaa fi doorsisa geggeessaa akka jiran himame. Akka barataan kun jedhutti mormii isaanii kanaan adeemsi baruu barsiisuullee addaan citee jira. Amma makiinaa karaa makiinaa 3-4 baree fuuldura gani balbala irratti gannaqanii jiranii agammaatti dhaabataa poolisiin ijoollee baay'een ammanaa bahan jiranii nama uffata gurraacha uffatee deemu naannessanii itti fiiganii fa'aa qabu jiranii amma adeem silaa guyyaadhaa walgahii jira ture akkanatti himametu walgahii miti barsaniyyuu dallaa keessa hin jirtu akka hin jiran. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Diilattis ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun mormiin uummataa itti fufee jira. Magaalaa Diilatti saboonni Guraagee fi Koonsoo mormii uummata Oromoo wayita ammaa geggeeffamaa jiru deeggaruun mormii isaanii geggeessaa kan jiran yoo ta'u loltoonni mootummaa akkuma baratanitti uummata nagaa reebaa jiraachuun himame. Mormiin uummata Oromoo babal'achuun gara godina Baalee aanaalee Laga Hidhaa, Dalloo Mannaa, Hangeetuu, Raayituu fi magaalaa Roobeetti haalaan jabaatee jira. Daandiileen aanaalee godina Baalee seensisan marti mormii kanaan cufamuu isaa jiraattonni dubbatan. Mormii magaalaa Roobeetti geggeeffameen ammoo guyyoota 3f imalli tokkos hin jiru. Daandiileen hundi cufamee jira. Adeemsi daldalaa guutumatti yoo dhaabbatu magaalaa keessa socho'uun ammoo haalaan rakkisaa akka ta'es ibsame. Oromiyaatti ji'oota 12f mormiin geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u keessumattuu guyyoota 3 darban irraa jalqabee haala adda ta'een itti fufee jira. Sababnis kabaja ayyaana Irreechaa hora Harsadii irratti ajjeechaa mootummaan raawwate balaaleffachuun akka ta'es beekame. Tarkaanfii ajjeechaa hora Bushooftuu irratti raawwatameen namoonni 700 ol guyyaa tokkotti yoo ajjeefaman ammas lubbuun namoota darbaa jiranii dabalaa jira. Mootummaan ofii isaatii qindeessee gochaa hammeenyummaa kana uummata marga jiidhaa harkatti qabatee malkatti bahe irratti haala kana raawwachuun isaa diinummaa daangaa dabartee akka ta'es himamaa jira. Magaalaa Gimbiitti mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Mormii kanaan manneen hedduun gubataniiru. Akkasumas magaalaa Gimbii jalatti kan argamtu aanaa Ganjii keessattis mormiin guyyoota 3 darban irraa jalqabee hagammaatti haalaan jabaatee geggeeffamaa jira. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa araddaalee garaagaraa keessatti mormii jabatu geggeeffamaa jira. Abdii Fiixee waan qindeesse qaba.
Mormiin aanaa miidhagaa lolaa araddaalee garaagaraa keessatti geggeeffamaatti jiru kun kan haalaan ammaatee itti fufe wayita dargaggooti magaalatti konkolaataa tokko dhaabsisanii gaafataa jiranitti erga waraanni kora bittinneessaa jedhamu dhukaasanii ijoollee ganna 12 tokko rasaasaan rukutaniin booda akka ta'e kan namni kun naa himan. Miidhagaa tolaa irraa hiriiraatu baane ajjecha irreecha irratti Oromoo duumessanii irra geessan muftiidhaan deeggaddaas kaleessaas ittuma jiran beektaa araddaalee adda addaa irratti araddaalee akka barzaalaa ardaaluma aanaa miidhagaa keessaa barzaalaa leencaa harkaanfataa fi tooraabaa keessaa ittuma jiranii har'aa ammoo magaalaa miidhagaa keessatti hiriira ba'anii daawun wayyaanee akkuma mucaan irreecha irra geessan wayyaaneen naannoo qofti jechaa dhaadannoodhaan magaalaa keessa naanna'aa turanii achis makiinaa tokko kadoodar firra baatee deemu qabaniiti dargaggoonni dura bireenni gubne jee achirraan shuferjitti makiinaadhaa ani qabeenya Tigireetii fi qabeenya saba Amaaraati jeetii harka ol qaxxaamurtee sabni Oromootii fi sabni Amaaraa wajjin tokko harka ol qaxxaamurtee sababa saniin akkasitti makiinacha san yoo dhiisanillee poolisiin itti dhuftee dhukaasuudhaaf itti dhufnan bakka jeequmsi ka'ee poolisiin dhukaaftee mucaa tokko daa'ima waggaa 12 as nama bira jira mana shabboo jaaniin as jira abbaa qabatti shabboon kun achi galagaa rasaasaa akkasitti hedduu dhukaasaa turanii addaan bittinsanii bakka akkasitti namni baqqatee akkasitti amma yoo dargaggooti sun mormii dhageessisan shamarran hamlee laataafii turan hundi otoo nafne uummati magaalattii hedduun mana hidhaatti guuramaatti jira kan naan jedhan namni kun dargaggoota hedduurras reebicha jabaatu dhaqqabee jiraa jedhu. Kora bittinneessaan makiina lama ga'u dhufee amma dargaggoota karaa irratti harkan hunda ni hidhu ni reebu haala akkasii jira. Mucaan tokkichaan sun rasaasni karaa tafaa kana ta'e tafaa sarbaa jechuudha. Inni gara hospitaala Hararii kutee jira. Namoonni biraa immoo baay'eedha. Kana jechuu hin danda'u. Dubartoota ililchan hunda hidha guuranii bakka akkasitti reebaatu jiran gagaa amma tumaatuma jiran nama karaa irratti harkan hunda akkasitti miidhaa hanga hin jaamne geggeessu jiran tuu jiran nama karaa irratti harkan hunda poolisii aanichaati hojii jechuudha. Poolisii hojiidhaan baay'eedha hedduudha waraanni. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mormiin kun akkaan itti fufee jira waan ta'eef sichi kan dhaabbatu hin fakkaatu kan naan jedhan namni kun haa ta'uti hooggansa malee sochiin geggeeffamu kamiyyuu ba'iinsaa maal isa jedhutu hedduu nu yaaddessaa jira jedhu. Uummati mootummaa kana jibbeera jabaatee ofirraa lolachaatti jira inni ittaanoo maal isa jedhuuf garuu uummati kun waan beeku tokkoyyuu hin jiruu jedhan. Kanaaf anaan dabalatee namooti hedduun kan nuti furmaata jennee itti amanaa jirru yeroo ammaa kana qawwee malee waan biraan jira jedhee hin amanuu jedhan. Kanuma infinees kan nuu hedduudhaan bakka qawwee qofa kan bilisa baasu hin jiru bakka afaan wayyaanee hin beeku tokko hin jiru qawwee amma namni hidhachiisuudha namni wayyaaneen torbaan tokko bultu waa takka ni kaasan abdiin qaba. Dargaggoon hundi murataadhaa haadholiin hundi akkasii haadholiin illee miidhagina waan biraatiif qawweedha immoo inni barbaachisu. Qawwee kana immoo dafanii diyaasporaas ta'uu dhaabbileen siyaasaa Oromoo alaa wal nyaachuu yoo ta'an dafanii waan takka irra ga'anii as dhufuudha. Yeroo san guyyaa takka kan gahisu wayyaaneen namni akkanuma dhumu jira harkuma qullaa dhaama. Sochiin kunis garuu hin dhaabbatu. Sochiin uummataa kunis hin dhaabbatu. Itti fufaa ammoo dafanii warri ala jiru sun nuun qabu qaban jechuun waan silaa barbaachisaa. Arsimoo lolaa san ta'uu qawwee qofa kan bilisa nu baasu bakka sirba tireen qalloo hin hafne bakka asireetti waan biraa kan hin qaban. Xumura irrattis kanneen mormii Oromiyaan hundi waliif galee geggeessaatti jiru kana akka waan ofii Oromoo hin ta'in moggaa ijaajjee ilaalaa jiru hundaatiif ergaan qabaa jedhu namni kun. Ayyaadhaan tokko uummata naannoo Harargee Fincila irratti yeroo baay'ee ni hirmaanne. Isaan san kanneen akka karaa Jaarsoo, Kumbolchaa, Cinaaksan, Noyyii Muluqee jechuun maaliif rafan kadhumaa jiru Oromoodha. Saba tokko maaliif tattaan bakka takkaa yoo kaane amma hoo kan akkana goone ni fufdurna kanaafuu ka'uu qabaa namni bakka ilmaan Oromoo hundi bakka jiranii bakka takka Arsii lixaa amma bilisoomuu jirti cinaan tokko. Nuti ammoo asii rafuu hin qabnu bakka kanadhaan faananaadhaan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruutti dargaggoonni aanichaa qondaalota mootummaa uummata miidhaa jiran irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu himan itichaa guddataa waan qindeesse qaba.
qeerroon godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruu irraa dubbisne akka jedhutti tarkaanfii kana fudhachuu kan dandeenye itti gaafatamaa Oppiidiyoo aanichaa kan ta'an obbo Dassaaleeny Garramuu irratti ta'uudha kan dubbatu. Maal balleesse jennaan tarkaanfii akkasii fudhattan jennee wayita qeerroo kana gaafannus saba keessaa dhalate dabarsee diinatti kennuudhaan wareegamaa fi hidhaan irratti dhaqqabsiisuun godaannisa yoomiyyuu nu keessaa hin banne laphee tokko keenya keessa kaa'eera. Akka deebi'uuf yeroo garaagaraa gorsinee waan deebi'uu dideef hima diddeen du'an diddu jennee murtoo akkasii irratti murteessine jechuun dubbata. Saaleen Garramuu jedhama ga'insa itti gaafatama waajjira dhaabaa aanaa Habaaboo Guduruuti. Namtichi kun yeroo hedduu keessa gosa gorfamee gochaasaa kanarraa kan hin deebine ta'uu isaatii fi guyyaa galeessaa otoo magaalaa Shaamburraa deebi'aa jirutti jisti qeerroon tarkaanfii suukkanneessaa irratti fudhate. Yeroo ammaa kana immoo namni sun miidhaan kana jedhamee irra ga'ee sarbaasarra miidhaan irra ga'uudhaan hospitaala Shaambutti yeroo ammaa kana yaalamaatti jira. Gochaan kun ergamtoota mootummaa wayyaanee warreen saba keessaa dhalataniif dhimmamuu dhiisanii diinaaf dawootaan kanneen akka Dassaalenyiif barnoota haa ta'u jenneeti tarkaanfii kana kan fudhanne. Yoo kana irraa barachuu didan tarkaanfiin keenya kan itti fufu ta'uu akeekkachiisnas jedha qeerroon aanaa Habaaboo Guduruu. Gochi kun tarkaanfiin kun isa qofaaf otoo hin ta'in warra kaaniifis barnoota isaanii gochoota kanarraa hin deebi'an taanaan kan itti fufu ta'uu isaa qeerroon dabalee kan hubachiisu ta'uu isaatiin jedhama. Amma fakkeenyaaf namticha Dassaalee Garramuu kana jedhamu yoo fudhanne yeroo hedduu barattoota kan ficcisiisaa ture licheewwan ilmaan Tigree jala deemuudhaan yommuu isaan dhufan kan barattoota ficcisiisaa ture yommuu ta'u ammas immoo namoota gochoota akkasii keessa itti fufinsaan gochaa jiran kanarratti tarkaanfiin qeerroon fudhatu ammaa booda kan irra hin darbine ta'uu isaa ergaa keenya damanummaan sun dabarsina. Ilmaan Oromoo tokko itti aantummaa saba bulchanii kan hin qabne dhalattoonni biyya koo saba isaanii waliin hiriiruu qabu kan jedhu qeerroon kun ta'uu dinnaan garuu tarkaanfiin haloo ba'u ollaa keenyarraa jalqabuudhaan gabrummaa fonqolchuudhaan bilisummaa sabni keenya osoo itti aggaamanii aarsaa ulfaataa kaffalan dhugoomsuuf qophii keenya xumurree jira jechuunis dhaameera. Qeerroon naannoo keenya jiru amma akka godinaatti kallattii hundumaatti akka qeerroo godina Horroo Guduruu Wallaggaatti akka Oromiyaatti haala jiru mari'annee waan qabnu sabni keenya meeshaa qabuun ammanaa qabu hundumaatiin bahee akka aadaa isaattis eegootii isaa ta'u haala barbaachisaa ta'een tarkaanfii kan hin jedhamnetti kan itti seennu ta'uu isaanii fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle naannoo warshaa sukkaara Fincaatti mooraa torbaffaa jedhamu keessatti guyyaa eeggaddaa jalqabee sagalee isaanii haala adda ta'een beeksisaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti immoo tarkaanfii kana hin jedhamne keewwan wayyaanee kana irratti kan fudhannu ta'uu isaanii gamanumaan isaan beeksisna kana qofaatu otoo hin ta'in keessattuu magaalaa Shaambuu keessatti lukkeewwan akkanaa kan gamsiisaniiran hedduun isaanii waan jiraniif tarkaanfii kana kan fudhannu ta'uu isaanii gama kanaan isin beeksisu akka isaan beeksisan itti himna. Haa ta'u guddaa galatoomi qeerroon godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa haala qabatamaa fi tarkaanfiiwwan gama qeerroodhaan fudhatamaa jiru nuuf ibsite. Dabalata kana irratti kan hin jedhu barbaadudha. Hawaasni keenya aanaa hundumarra jiru ganda isaa keessa jiru irratti bilisummaa mataa isaa kabachiifatee walitti dhufeenya haala duree tokko maleessaa jiru diina gama sanaa itti dhufaa jiru akka dhaabbachu kanumaan dhaamsa keenya dabarsinaa keessattuu naannoo aanaa Guduruu wal qabate Habaaboo Guduruu wal qabate aanaa Bacuumaa qabate akkasumas gama jaarteettis wal qabate hawaasni yeroo ammaa kana keessatti dhaadannoo kana jedhamee mormii isaa kan agarsiisaa jiru jechuudha kan hinjeessuun ta'uu isaa seetti himna. Ayyaana Irreechaa sanbata guddaa darbe irratti lubbuun ilmaan Oromoo 678 guyyaa tokkoon wareegamanii fi hiriira guddichaa hagayyajaa bara 2016 irratti immoo namoonni 100 ol haala suukaneessaan ajjeefamuun ilmaan Oromoo har'a addunyaa kanarra jirruuf godaannisa yoomiyyuu hin qorreedha jechuun ilmaan Oromoo Oromiyaarraa gabaasaatti jiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma gama kiyyaan turtii gaarii. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08
403 031 94 Itaalii 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Austraaliyaa 02 80 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Kafoonni daawwattoota keenya akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Godina Arsii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti mormii gaggeeffamaa jiruun tarkaanfiin ajjeechaa uummata nagaa irratti fudhatamaa akka jiru himame. Guutummaan godina Arsii Lixaa wayita ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Godina Arsii Lixaa aanaalee hedduu keessatti qeerroon tarkaanfii jajjaboo fudhachaa akka jiranii fi hanga mirgi saba Oromoo kabajamuuttis tarkaanfii fudhachuu isaanii kan itti fufan ta'us dubbataniiru. Qeerroon aanaa Gada Basaasaa irraa dubbisne akka OMN'f himetti tarkaanfii uummanni fudhachaa jiru hordofuun namoonni 6 madaa'uu isaanii fi namoonni 2 immoo du'aaf jireenya gidduutti akka argaman dubbata. Kaandikitu taanee jiran namalee uummata Oromoo kana mootummaa naa horreessaa kan jennu warroota ta'ee ture. Kaleessa nama guddataa haati jedhamu ni jiraadhaan. Achirraa tarkaanfii qeerroon fudhatee narraa ganama keessaa hidhatanii hidhattoota wal nama 2 irraa jeesanii meeshaa irraa hiikanii jiranii tokkammoo jiraata dhabanii biyya keessa kaka'anii jecha. Miidhaa mootummaa Oromoo kaleessa fiilee taatee ammatitti namni 6 nurraa madaa'ee jira. Ganda Baamudaa jedhamu keessaa nama 3 iddoo birootaa keessaa nama 3 namni 6 madaa'ee jira. Nam tokko ammoo kokkee dhaamee sadarkaa isaan beekamne sadarkaa du'aa nama jiruuraa isa abdii qabu inni jedhu harkarra dhaabee jira. Guutummaa godina Arsii Lixaa gandoota baadiyyaa fi magaalota keessatti tarkaanfii gama loltoota agaazii fi uummataan fudhatamaa jiruun gaaga'umsa lubbuu lammiilee irratti ga'aa jiruun godinichi dirree waraanaa fakkaatee akka jirus dubbateera. Akka qeerroon kun jedhutti guyyaa kaleessaa tarkaanfii sukkaneessaa fudhatameen aanaa ollaa isaanii kan taate aanaa Qoree keessatti lubbuun ilmaan Oromoo 2 wareegamuu fi gama humnoota waraana mootummaa wayyaaneedhaan immoo namoonni 5 ajjeefamuus himee jira. Akkuma qabuun jira akkasuma wallaa keenya sirriitti qo'ee irraa ta'ee akka harkii bitaatitti walumaa galatti nama keenya akka dhibamus akka yaala dhabuun hin jiru tarkaanfii uummanni fudhataa irraa waraanni adaasii magaalota baadiyyaa ba'aa hin jiru tarkaanfii ciccimaan gandoota waajjiroota baadiyyaa irraa jalqabee basaasota kaabinee isaanii irraa jalqabee haala qeerrootiin haala cimaan itti fudhatamaa jira. Inni kun cimeetiin waan deemaa jiru waan baay'ee nama gammachiisu haa ta'u tarkaanfiin gara adaasiitiin itti fudhatamaa jiru baay'ee waan ulfaataadha. Isa kanatti guyyaa kun irratti guyyaa kaleessaa nama jettee jirti. Isaanis nama 5 ajjeesanii jiranii uummanni warri aanaa Qoree jechaadha. Wanti jiru waan akkanaati. Akka aanaa keenyatti booda waan nu godhan hin beekne har'aaf ammoo makiinaa 2 warri 2 aadaa suuraa nagaritti gara qeerrootiin ammoo nama 2 isaa irraa qeerrootu ajjeese. Nam tokko jiraa qabaniitiin harka qeerroo jira. Qeerroon kun gara dhumaarrattis nuyi harka qullaa hidhannoo malee aarsaa jajjaboo kaffalaa jirra waan ta'eef sabni keenya kallattii danda'aniin nu bira dhaabbachuun meeshaa waraanaa hidhannee diina keenya ofirraa kaasuu qabna jechuunis waamicha oromummaa isaa dhiyeessee jira. Uummata
uummata Oromootiin birmannaa barbaannaa nu birmachuu barbaachisa harka duwwaadhaan namni keenya kadhumataa jiru harka duwwaa du'aa jira. Suma naannoo magaalaa Shaashamannee keessatti konkolaattonni torba barbadaa'anii kan jedhullee odeeffannoon qaba. Tarii odeeffannoo qabdaa dhimma sana. Haaluma wal fakkaatuun immoo magaalaa Nagallee Meexamaa keessatti immoo qaamota mootummaa harkaadhaa meeshaa waraanaa qeerroon fudhateera kan jedhus odeeffannoo akkasiin qaba. Dhimma kana quba qabda laata? Magaalota baadiyyaa irratti qeerroon warroota caasaa isaanii irraa meeshaa hiikkatu uffata irraa gurguratu walumaa gara humna gaaliitiin dhiyeessaa waan dorgataniif gara humna gaaliitti harkaatee warroonni fudhataa jiru Shaashamannee akka Nageelee irratti akka Qoree irratti uummanni hidhate waan jiruuf tarkaanfii akkasii haalaan fudhataa jiranii. Sabni Oromoo aanaalee godina Arsii Lixaa kanneen akka Shaallaa, Ajjee, Shaashamannee, Kofolee, Qoree, Dodolaa, Gada Basaasaa, Kokosaa, Arsii Nagallee fi aanaalee godinichaa biroo keessatti mormii fi qabeenya mootummaa wayyaanee barbadeessuun jabinaan itti fufee jiraachuus maddeen keenya OMN'tti himaatti jiru. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjeetti mormii ammaan kana geggeeffamaa jiruun loltoonni agaazii namoota nagaa lama yoo ajjeesan 7 madeessuu jiraattonni dubbatan. Bal'inni oduu kana akka nutti dhiyaata. Erga duguggiin sanyii kabaja ayyaana irreechaa irratti uummata Oromoo mudatee jalqabee haalli Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru daran yaaddessaadha. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo biratti kabaja olaanaa kan qabuu fi nagaan waaraan kan itti mirkanaa'u ta'ee osoo jiru mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa shororkeessuun tarkaanfii ajjeechaa raawwatee jira. Ammas akkasuma. Kana balaaleffachuun ammas guutummaa Oromiyaatti bifa itti fufiinsa qabuun mormiin geggeeffamaa jira. Mormii karaa nagaan geggeeffamaa jiru kanarrattis loltoonni agaazii akkuma amala isaanii ajjeechaa itti fufan. Mormii godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjee keessatti ammaan kana geggeeffamaa jiruun loltoonni gara jabeeyyii kun namoota nagaa lama yoo ajjeesan 7 madeessuun kan nuuf himan jiraata magaalaa Ajjeeti. ummata biyyaatii fi ummata agaazii amsanni walitti kuraa turani sa'aatii kudha irraa naannoo isaa kudha irraa irratti namoonni lama seenee sananii gara lama du'eera namni gara 7 ammoo dhahamee jira. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Ajjee keessatti tarkaanfiin ajjeechaa uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun karaa nagaan mormii isaanii geggeessaa osoo jiranii ammas dabalataan ajjeechaan isaan mudatee jira. Jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaalee biroo jiraattota magaalaa Ajjeetiif birmataa jiraachuullee namni kun himan. Ajjee magaalaa akkasii baane jireenya kan tokko fayyadee meeshaa qaban isaan darban akkasumas tokko amma haalli jiru ammoo uummanni naannoo illee karaa duraa isaan dhufaasaa uummanni kana bantu eegaa ture waan ta'eef uummanni illee naannoo nu birmatee nu namne amma uummanni sunniin jalqabee jedhe namoota gara sadii horii ta'ee jira uummanni illee namoota sadii horaa ta'een booda amma uummanni biraalee dhufaa jirra isin duuba jirra bakka ammaa fi nu bulchaa kana waan ta'e dukkana namu biraatu nama keenya fayyaa isa ta'uu dandeenya waan ta'e jedhanii akkasitti kan sa'aatii kudhanii wayii dachaa akkasii bulchee achuutee araama uummanni bakka isaa. Loltoonni lubbuu lammiilee nagaa baasuu fi dhiiga dhangalaasuu mi'eeffatan kallattiidhaan namoota mormii geggeessan irratti rasaasa roobsaniin ajjeechaa hamaa raawwataa jiru jedhan. Rakkoon wayita ammaa uummata Oromoo mudate kun yoo akkam ta'e dhaabbata gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Rakkoon kun dhaabbachuun hanga bilisummaatti bakka rakkoon amma kan irraa dhaabbatu bilisummaa ofa jennee akkasii kutannoo itti kaanee raamnu. Itti dabaluun erga tarkaanfiin ajjeechaa namoota nagaa irratti fudhatamee booda ammas gochaa hammeenyaa raawwachuuf raayyaan ittisa biyyaa gamasitti bobbaafamaa jira. Mormiilee kanaan dura magaalaa Ajjeetti geggeeffamee ture namoonni hedduun ajjeefamuu fi madaayuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru kun mormii guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru irraa muddamuun wayita ammaa guutumatti neetworkii fi qilleensa bilbilaa ukkaamsee jira. Odeeffannooleen Oromiyaa irraa bahan akka gurra addunyaa hin geenne uggura qilleensaa geggeessuus karaa jala jalaatiin odeeffannoon bahaa jira. Kuni amaloota sirnoota abbootii irree waan ta'eef kana raawwatus xumurri sirna bulchiinsa isaa dhiyaatee jira jechuun namni kun dubbatanii jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti uummanni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman gara jabinnaan erga dhumanii booda aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo ganda Goolaa fi Qaxqaxoo jedhamu keessatti mormiin itti fufee jira. Jiraattonni akka nu himanitti mormii kanarratti dargaggoota 2tu wareegame. Namoonni 6 ammoo rasaasaan rukutamanii hospitaala jiru jedhan Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Nama nuti Meettaa Roobiirraa dubbifnee akka nu himanitti guyyaa irreechaa sana otoo gara manaatti hin deebiin ture kan uummati aanaa sanaa mormii isaa dhageessifachuu jalqabe. Akka namni kun jedhanitti hagammaatti tarkaanfilee gurguddootu fudhatame. Haa ta'uti kana keessatti dargaggoota 2 maqaan isaanii Qaxalee Raggaasaaf Magarsaa Qalbeessaa jedhamantu nu biraa wareegamee jedhu.
galgala gaafa irreecha bariisan galgala isaa gaafa namni dhumeessan galgala iddoo qaxxatoo jedhamurra manneen achi ture manneen warra basaasutaa fi buufata biiroo gandatanii ganda duwwaa tokko jedhama isa gubanii takka warra basaasota walitti qabanii qabsiisanii meeshaa ciniinanii waadaa galanii uummata wajjiniin ba'anii guyyaa lammataa irratti immoo gara magaalaa aanichaa shinootti qajeelanii gaafa shinoo seensasaa laga dhoqqee ce'anii iddoo arraadaa jedhamu magaalaa shinoo seenan rasaasa gaafittiin ijoolleen 8 rukutamanii ijoollee 8 keessaa 2 lubbuun darbee Magarsaa Qalbeessaa fi Qaxxalaa Raggaasaa har'a reeffi biyyatti galee Qaxxalaa Raggaasaa qaxxatoo yoo ta'u Magarsaa Qalbeessaa goola aanuma meettaa keessaa namni jedhamoo mana yaalaa jiru isaan egaa duukummaa jirra yaalchisaatuma jirra uummanni alaabaa dhaabbatee gara isaaniitti dacha'anii magaala sun olii kennanii dargaggoon wal muudee jira. Namni kun akka jedhanitti gandoota dargaggooti kun keessatti wareegaman lamaan keessatti yeroo ammaa mormii uummataa jabaatu geggeeffamaatti jira. Bakka daldalli tokkollee hin jiru sochiin biraan jiru keessattuu magaalaan qaxxatoo jedhamtu sun har'a reeffi dargaggoo Qaxxalaa Raggaasaa kan jedhu har'a waan galeef sochiin tokko hin jiru uummanni ofuma bulchaa yeroo filateera dargaggoo keessaa ba'anii isaan gara magaalaa aanarra jiru gara keenya san karaa cufanii waan jiraniif reeffa iyyuu konkolaataan namni namatu baatee galee daandiin cufaa waan ta'eef kanaaf magaalaa qabattee jirti amma jirtu magaalaa aanarra jirti goolas reeffa Magarsaa Qalbeessatti galee isaanis akkasumatti jiru takka daldaalli hin jiru sochiin biraan jiru uummanni warri meeshaa qabus hidhataan gara uummataatti dacha'ee waadaa seenee meeshaa isaanii qabatee of eegaa jiru. Keessattuu magaala Mugariis garana Mugariiwwan walii bilbiluudhaan magaala Minaaree aanaa meettaa gamana meettaan lamatti ba'ee Minaaree keessattis tarkaanfama akka qaxxatoo sanitti fudhatame garuu achitti lubbuun hin baane magaala Mugarreetti keessatti konkolaataa abbaa qabeenyaa daanguutee mana hidhaa ijoollee achi godhee waraana achi keessatti irratti tarkaanfii gara konkolaataa torbaarratti fudhatame daandiirra galchanii. Magarsaa Qalbeessaa otoo mormiirra jirru battala rasaasni dhuka'een shinootti yoo lubbuunsaa dabartu Qaxxalaa Raggaasaa immoo gara Finfinneetti ergamee eda galgala lubbuunsaa erga dabarteen booda har'a reeffisaa gara biyyaatti dhufee jedhu. Magarsaan kallattumaan seensa shinoo aanaan heektaaroobii waggaa qaxxatoon gara aanatti deemanii seensarratti inni waraanaa agaazii kakkaafii irratti fudhataniin Qaxalaan hospitaala galee Finfinneetti du'ee kan gaddeebi yoo ta'u Magarsaan kallattumaan achitti du'e. Isaan rasaasaan rukutamanii lubbuun oolanis haala isaan keessa jiran gaafadheetan ture. Isaan kuuni tokko Adaa Bargaarra jira tokko Finfinnee jira. Sadimmoo magaala Magargatoo sanarra jiru wallaanamaatuma jiru isaan guyyuma isaanii tokko faana keessa dhahamee tokko sarbaarra dhahamee kun immoo kan duddaanis seentee keessa lafdeen jira isa kanaan egaa tokko Paawulos gara Finfinneetti deemeera tokko Adaa Bargaa hospitaalaarra baatanii tajaajilli konkolaataan jiru humna namaatiin achi galeera sadimmoo achuma qaqqatoorra jiru. Walumaa galatti namni kun akkanaa himanitti mormiin ammaa kun kan dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Garuu dhumi mormii kanaa maal ta'a inni jedhu yaaddoo hunda keenyaatii jedhanii jiru. Jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa mormii isaanii geggeessaa jiraniin qabeenya mootummaarraa miidhaa dhaqqabsiisuun himame. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni aanaa Boosatii fi naannoo magaalaa Adaamaa mormii isaanii wayita geggeessaa jiranitti lubbuun nam tokko wareegamu jiraattonni dubbatan itichaa guddata. Qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbisne akka jedhutti halkan kana sa'aatii 2 irraa eegalee qeerroon magaalittii jiraattota magaalaa waliin ta'uun waajjira bulchiinsa ganda 08 fi 03 barbadeessuu fi daandiiwwan cufuu isaanii dubbata. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti galgala kana toora sa'aatii 2 ardaa duwwaa 8 maqaan isaa laga harreessuudhaan kan beekamu ijoolleen mormii isaanii dhageessuudhaan waajjira Addarati tarkaanfii fudhatan. Tarkaanfii fudhatan kanarratti humni tikaa dhukaasa cimaa irratti gaggeesseera. Ijoolleen yookaan humni qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa tarkaanfii isaanii qolachuudhaan ejjennoo isaanii itti fufan.
adda bittinnaa'anii kaan daandilee haan cufaa kaan tarkaanfilee waajjiroota biraa kan aanuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiran koolii galaatti. Daandii isa guddaa magaalaa Xabxurraa karaa Qal'aansoo ol ba'u daandii itee jira. Akkasumas daandii guddaa isa laga harreettis cufamee jira. Miidhaa ijoolleerra geessu bilaanna hin beekamu. Dhukaasni cimaan irratti banamee jira. Kana qulqulleessineeti gabaasni taa'ee jira. Kanaan bilfame. Isa gama kaaniin araddaa duwwaa sadii keessa dibboo ganda jedhama. Araddaa duwwaa keessa akkasumas daandii irratti fi waajjira araddaa irratti guutamee jira. Tarkaanfii araddaa sanis buusuudhaan yeroon kaafameef tarkaanfii fudhatee jira. Kanneen yaa'u jiru koolii galaatti. Amma galgala kana sa'aatii lama booda. Maaliif qabeenyaa barbadeessuu murteessitan wayita jennu qeerroon kun nuyi oromummaa keenyaan kabajaa molqabnee wayyaanee fi ergamtoonni ishee oppiidiyoon ilmaan keenya ayyaana irreechaa irratti haala sukkaneessaan fixxee jirti. Nuyi wareegamnees ta'u wareeguudhaan oromiyaa bilisoomte dhaloota egeree dhaalchisiisuuf immoo tokkummaa'uun qabsaa'uu fi finciluun dirqama oromummaa keenyaati jechuun dubbata. Qeerroon kun waan takka illee farqaawwan qabu meeshaa hidhannoo waraanaa. Qeerroon fatannaa biyyeen keenya kan kaleessa irreecha irratti dhumeerraa lubbuun keenya addaa miti. Itti callisii taa'uu hin qabne birriin dhaabilaarraa sabaabisalumootaa fi namoota baay'eedhaan waan qabamtee jiramtee jirtu waan takka illee beekuu kan irratti ibsaa jira. Garuu lubbuun keenya haa darbu. Barataan Yuunivarsiitii Jimmaa ani dubbise akkanaa himetti guyyaa lamaan dura otoo mormiin barattootaa kun hin jalqabine qeerroo magaalattiitu waraqaa facaasaa ture jedha. Waraqaan facaafamaa ture sunis afaan garaagaraan kan barreeffame akka ta'eef sana hordofuunis haalli yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kun mormiirraa gara warraaqsa uummataatti akka jijjiiramee jiru kan inni naa ibse. Kaleessa jalqabarrattitu dubbiin kun hin ka'inni durasa waraqaan barattoota qeerroo Oromootiinidha kan inni raasamaa ture. Waraqaan kun xinnaa ajjeesaa guddaa ajjeesaa mootummaan nu bulchuu akkasumas immoo xinnaa awwaalaa guddaa awwaalaa barnoota hin barannu kan jedhu waraqaa xixiqqoodhaan babarreeffamte. Waraqaan gosa garaagaraatiin babarreeffamte Amaariffaanis kan isheen ijoolleedhaaf raasamaa turte ijoollee Amaaraallee qaqqabsiifachuudhaaf. Erga haala akkasiitiin xumurreetiin boodadha. Kaleessa guyyaa jechuudha. Kaleessa guyyaa erga mormiin eegalee booddee galgalatti waadaa waliin galamee yoomillee taanaan isin biraa hin dhabnuu jedhanii ijoolleen Amaaraas waadaa nuuf galanii Amaariffaanis afaan Oromootiinis waadaa wal galchinee galgala walitti deebina jennee deebine. Akkuma jennetti eda galgala baay'ee waan namatti toludha. Dhugaa dubbachuu fi takkaawwan akkasiillee argee hin beekani. Nun akkaataa nuti itti yaadneen olittidha. Nun akkaataa nuti itti hirmaanne olitti barataan hundumtuu guutummaan ba'ee sagalee isaa dhageessifataa ture. Sagalee dhageessifatee erga jedhee booddee mormiin sun egaa mormii irra nuni gara warraaqsaatti illee jijjiiramee gara warraaqsa biyyoolessaatti illee jijjiiramee bal'atee hanga ammaatti illee damee bal'ifatee jira. Kaannaan wal qabatee har'a guyyaa ganamarraa eegalees ganama waadaa walii galamee nyaatarraa cireerraa kaa'amee waliin bobbaan alamee cireerraa kaa'amee dhaadannoowwan garaagaraa kana booda nuti barnoota barachuu hin dandeenyu guddaa xinnaa ajjeesaa nuunis nu doorsisaa mootummaan bulchu kun barnoota irratti illee dhiibbaaf effektii nutti qabaachuu danda'a. Nuti sammuumti keenya illee yeroo tasgabbaatu hin qabne wanna ta'eef barnoota barachuu hin dandeenyu dhaadannoo jiruunidha kan nuti ganamarraa kaanee baane dhaadannoo sana hordoftee. Ergaan nuti dhaadannoo kana geggeessine booddee haalli mooraa keessaa baay'ee bal'atee mooraan tokkitti nuti hin hafin hojjetoonni hospitaalaallee doktoroonni garaagaraallee hanga itti makamanii lammiin Itoophiyaa hundumtuu mormii isaa dhageessaa ture mooraa keessatti. Mormii guyyaa lammataa irratti uummati magaalaa Jimmaa barattoota cina jiraachuu isaanii ibsuuf jecha kan gama isaaniitiin mormii eegalan yoo ta'u hanga mana hidhaa cabsanii hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisisuu ga'anitti har'a mormii jabaatu magaalaa keessaa geggeeffamaa oolee jedhee jira barataan kun. Kanarraa ka'ee bakkeetti illee egaa haaluma kanaan oduun kun gaafa dhaga'amu wajjin kamilleetu hojjetamiin cufatee oole magaalaa Jimmaa takkaa hojiidhaaf argeen beeku mormii Oromooti wal qabsiiftee har'a garuu mormii kanaan wal qabsiiftee cufaa ture wanti hundumtichi cufaadha bara. Sochiin tokko hin jiru muraasadha tokko tokkittiidha. Kunumtiyyuu guddaadha beektee tokko baay'ee cufe gara caalu cufe kunumti illee waan guddaadha kunillee injifannoo biraadha. Akkasumas immoo uummanni magaalaa takkaa sochii kanatti hirmaatee hin beeku garuu har'a
mormiidhaan gaafa barataan akka kana warraaqsa finiisu bakkeedha mana hidhaa cabsanii namni 13 ba'uusaa. Haala mana hidhaa sanaa akka inni bal'isee naa ibsuuf gaafadheetan ture ofii akka bakka sana hin turre erga naa himeen booda nuti mooraa keessaa gadi ba'uuf marfamnee eegamaa turre waan ta'eef nuuf hin ayyamamuu jedhe. Garuu odeeffannoo diida sanaatii raawwataa ture akka dhageenyetti yoo ta'e manni hidhaa sun cabuu hordofuun lubbuun nama tokkoo yoo darbu namni biraan tokko ammoo rukutamee hospitaala jiraachuu dhageenyee jirraa jedha. Manni hidhaa sun egaa nuun odeeffannoo madageenye mooraa keessaa gadi ba'uu hin dandeenye mooraa keessaa baanaan ni miidhamtu jedhamee ture. Mooraa keessaa hin bahinaa mooraa keessatti sagalee dhageessifadhaan nuun jedhee ture. Yuunivarsiitii illee hanga ta'e mooraa keessaa ba'uu hin dandeenye garuu sagalee odeeffannoo nuti dhageenye manni hidhaa akka yeroo cabuuf deemu sanatti uummata keessaa namni tokko miidhamuusaa namni tokko immoo du'uusaatidha kan dhageenye. Namni baay'ee miidhaa cimaan irra ga'e ammayyuu hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaalamaa jira. Uummanni mormii dhagee uummanni mormii asii gaafa dhaga'u mana hidhaa sanitti hojjechi qajeelee uummanni mana hidhaa keessa jirus illee dhaadannoo jajjaboo dhageessuu eegale uummanni mana hidhaa keessaa hidhame ergasii booddee sagalee dhukaasaa gara malee dhageenye taane sagalee gaafa dhageenye numatti dhukaasu seene bakka turre manni hidhaa akka cabenetti himan. Namni 13 akka mana hidhaa sanaa bahe ergasii humni jabaan dhufee irra buufatee akka eegaa jiruudhaaf warra hafe sana immoo. Barataan kun itti dabaluunis isaan irreecha irratti gara jabinaan dhuman yaadachuudhaaf barattooti hundi bakka tokkotti qabamne dungoo yaadannoo qabsiisuuf walitti dhufaa jirraa jedha. Eeyyee warra irreecha irratti jiran lammii 700 wayiidha kan dhumne akkuma gabaasa amma garaagaraa bakka garaagaraa ta'e dhagaa jirutti isarratti immoo namoonni hospitaala keessa jiran illee du'aa jiru kan jedhudha barataan kan dhaga'ee gammalee marachaa jiru. Dhugaasitti muuftaanaan barataan hanga maraatuttidha kan inni aarii isaa fufuttaafataa jiru. Kun koo aarii garmalee irraa ka'eetidha. Kanaaf amma dungoo qabsiisuu deemaa jira. Barataan hundumatu sagantaa dungoo kanarratti hirmaachuudhaaf eegamaa jira. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitii nama 44 qabachi keessaa mooraa 22 qabudha. Hammi kun illee kanaaf hin jiru. Mormiin kun bifa kanaan galma ni ga'a jettee yaaddaa gaaffii jedhuufis ijoo guddaan isa kana ta'uu erga naa himeen booda furmaata kan jedhes dubbateera. Eeyyee waan gaarii naaf kaa'atte wanta ijoodha kun nuti akka qeerroo biyya keessaatti wanti nuti waliin haasaa jirrus wanti nuti jabaan nuti gadi fageessinee jiru mootummaan kun karaa nagaa ni bu'a kan jedhu abdii murree jirra. Kanaaf karaa nagaa osoo hin taane nus hamma dandeenyutti hidhannoo jajjabaa kana ni barbaanna. Hidhannoo kana argachuudhaaf immoo nuti barattoota waa harkaan qabnu maallaqa hin qabnu maaliin qabnu yoo dandeenye maallaqaan waan nu deeggaruu danda'u uummanni keenya akka nu deeggaruuf uummata keessa jiru waliin abbootii qabeenyaa cimootaa waliin haasa'u abbootiin qabeenyaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sa'atiitti obboleessi isaa du'aa jiru sa'atiitti haadhoon isaa awwaalamaa jirutti sa'atiitti abbaan isaa biyyoo nyaachaa jiru kanatti nu wajjin maallaqaan nu deeggaru taanaan yookiin isuma barbadeessuudha wanti nuti fudhannee deemaa fudhannee gaafanna afaaniin gaafa nuti addunyaan ittiin fakkaatu sana illee goone barbadeessuu nurra jiraata. Kana jechuun immoo qabsoon dura ofirraa eegal erga ofirra uummata keenya irratti tarkaanfii fudhannee booddee dirqama akka inni hafe nu deeggaruuf waan sababa ta'uufis karaa ta'uuf wantoota kanatti illee barattoonni Oromiyaa guutummaa Oromiyaa keessatti jiran akka xiyyeeffatanidha kanan jedhu. Yoo kanaan achi immoo amma barumsaa fi jimaata dhufu boodanii baana jechaa irra lubbuu keenya wareegnee gumaa namoota keenya gumaa ilmaan keenya kana baasuudhaaf yoo illee taanaan duubatti kontiruu deebisu tokko illee hin jiru. Kun immoo lubbuu ofii wareega baasuu gaafata. Lubbuu ofii wareega baasuun immoo waan itti ulfaatu hin qabu. Maaliif yoo jette nuuni koo an gaafa irreechaa sanas nama achi turedha. Irreecha irratti ijoolleen biraa dhumanii jiran. Akkasuma kanneen gama darbee keessatti yoo fakkeenya fudhadhe naannoo boordii Naqamte magaalaa Naqamte keessatti ijoolleen nama biratti dhuman. Kanaaf ani illee nama du'e wajjin waliin caalu. Ijoolleen akka kootti murtii jajjabaa qabannee jiru. Isaanii wajjiniin mooraa kana gaafa baanu isaanii wajjiniin walitti makamnee akkaataatti waan tokko hidhachuu dandeenyu akkasumas immoo tarsiimoo ittiin socho'uudhaaf nu dandeessisu mala jabaa kana gadi fageessinee akkaataatti haasofnu nurra jirra. Ergan barataa kana dubbiseen booda barattooti yuunivarsiitii Jimmaa mooraa hundaa keessa jiran kan sabaaf sablammiin biyyattii hundi akka barataatti irraa qooda fudhatan dungoo yookaan ibsaa yaadannoo kan qabsiisanii isaan irreecha irratti wareegaman yaadachaa oolan yoo ta'u sirni kun akka aangoo gadi dhiisu kan gaafatu dhaadannoolee garaagaraas dhageessisaa turaniiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Hawaasaa guyyaa kaleessaa irraa jalqabanii uummata Oromoo ajjeefamaa jiru ilaalchisuun duula nyaata lagachuutiin mormii jabaa geggeessaa jiran.
Gama birootiin mormiin uummata Oromoo godina Baalee aanaalee hedduu keessatti babal'atee itti fufee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Barataan Yuunivarsiitii Hawaasaa irraa dubbifne tokko akka jedhutti guyyaa kaleessa irraa jalqabanii barattoonni marti mormii isaanii gaggeessaa jiran. Mormii isaanii kanaan ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Mootummaan kun hatattamatti aangoo gadi dhiisuu qaba. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daddafitti rakkoo biyyattii keessatti uumamaa jiruuf fala kennuu qaba jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiran. Mormii ammaan kana gaggeeffamaa jiruun mooraa yuunivarsiitii isaanii loltoota agaaziitiin marfamuu nuuf himee jira. Yuunivarsiitii Hawaasaatti galee yaaqee nyaata lagannee turre akka ganama immoo barattoota taanee tootaalee ijoollee Amaaraa wajjinillee taanee Oromiyaallee taanee kaafee seennee mormii dhageessaa turre nyaata lagannee jirra. Osoo akkas taanee mormii dhageessaa turre poolisii magaalaa fi poolisiin nyaata dhibootee poolisii dabaluuf deemu dhufa. Rakkisee ta'e ijoollee baay'ee reebanii namni miidhamee hin jiru gama. Namni miidhamee hin jiruuti namni miidhamee hin jiru ijoollee yeroo sana addaan ari'an dullaadhaan uleedhaan adda poolisii. Guyyoota lamaaf duula nyaata lagachuu kan itti fufan barattoonni Yuunivarsiitii Hawaasaa mormii barattoota Oromoo kana deeggaruun barattoonni saba biroo ta'anis qooda irraa fudhachuu barataan kun ibsee jira. Waan namatti tolu barattoota Oromoo qofa osoo hin taane barattoonni Amaaraas faana ta'anii mormii dhageessisaa turanii ajjeesaan dhaabbatu jedhaa turanii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa mormii dhageessisaa turre nama baay'ee hirmaatee amma wal faana jirti ijoollee Amaaraallee baay'ee ka'ee akka karaa kophaa Oromoon kophaa deemaa jirtu ijoollee Amaaraallee itti makamtee jirta. Mormii barattoota Yuunivarsiitii Hawaasaa kanatti danqaa uumuun loltoonni agaazii reebichaa fi doorsisa geggeessaa akka jiran himame. Akka barataan kun jedhutti mormii isaanii kanaan adeemsi baruu barsiisuullee addaan citee jira. Amma makiinaa karaa makiinaa 3-4 baree fuuldura gani balbala irratti gannaqanii jiranii agammaatti dhaabataa poolisiin ijoollee baay'een ammanaa bahan jiranii nama uffata gurraacha uffatee deemu naannessanii itti fiiganii fa'aa qabu jiranii amma adeem sila guyyaadhaa walgahii jira ture akkanatti himametu walgahii miti barsiisaniyyuu dallaa keessa hin jirtu akka hin jiran. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Diilattis ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun mormiin uummataa itti fufee jira. Magaalaa Diilatti saboonni Guraagee fi Koonsoo mormii uummata Oromoo wayita ammaa geggeeffamaa jiru deeggaruun mormii isaanii geggeessaa kan jiran yoo ta'u loltoonni mootummaa akkuma baratanitti uummata nagaa reebaa jiraachuun himame. Mormiin uummata Oromoo babal'achuun gara godina Baalee aanaalee Laga Hidhaa, Dalloo Mannaa, Hangeetuu, Raayituu fi magaalaa Roobeetti haalaan jabaatee jira. Daandiileen aanaalee godina Baalee seensisan marti mormii kanaan cufamuu isaa jiraattonni dubbatan. Mormii magaalaa Roobeetti geggeeffameen ammoo guyyoota 3f imalli tokkos hin jiru. Daandiileen hundi cufamee jira. Adeemsi daldalaa guutumatti yoo dhaabbatu magaalaa keessa socho'uun ammoo haalaan rakkisaa akka ta'es ibsame. Oromiyaatti ji'oota 12f mormiin geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u keessumattuu guyyoota 3 darban irraa jalqabee haala adda ta'een itti fufee jira. Sababnis kabaja ayyaana Irreechaa hora Harsadii irratti ajjeechaa mootummaan raawwate balaaleffachuun akka ta'es beekame. Tarkaanfii ajjeechaa hora Bushooftuu irratti raawwatameen namoonni 700 ol guyyaa tokkotti yoo ajjeefaman ammas lubbuun namoota darbaa jiranii dabalaa jira. Mootummaan ofii isaatii qindeessee gochaa hammeenyummaa kana uummata marga jiidhaa harkatti qabatee malkatti bahe irratti haala kana raawwachuun isaa diinummaa daangaa dabartee akka ta'es himamaa jira. Magaalaa Gimbiitti mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Mormii kanaan manneen hedduun gubataniiru. Akkasumas magaalaa Gimbii jalatti kan argamtu aanaa Ganjii keessattis mormiin guyyoota 3 darban irraa jalqabee hagammaatti haalaan jabaatee geggeeffamaa jira. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa araddaalee garaagaraa keessatti mormii jabatu geggeeffamaa jira. Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Mormiin aanaa miidhagaa lolaa araddaalee garaagaraa keessatti geggeeffamaatti jiru kun kan haalaan ammaatee itti fufe wayita dargaggooti magaalatti konkolaataa tokko dhaabsisanii gaafataa jiranitti erga waraanni kora bittinneessaa jedhamu dhukaasanii ijoollee ganna 12 tokko rasaasaan rukutaniin booda akka ta'e kan namni kun naa himan. Miidhagaa lolaa irraa hiriiraatu baane ajjecha irreecha irratti Oromoo duumessanii irra geessan muftiidhaan deeggaddaas kaleessaas ittuma jiran beektaa araddaalee adda addaa irratti araddaalee akka Barzaalaa ardaaluma aanaa miidhagaa keessaa Barzaalaa Leencaa Harkaanfataa fi Waraabaa keessaa ittuma jiranii har'a ammoo magaalaa miidhagaa keessatti hiriira ba'anii daawun wayyaanee akkuma mucaan irreecha irra geessan wayyaaneen naannoo qofti jecha dhaadannoodhaan magaalaa keessa naanna'aa turanii achis makiinaa tokko hadoodar irra baatee deemu
qabaniiti dargaggoonni dura bireen dhufne jee achirraan shuferbichi makiinaadhaa ani qabeenya Tigireetii fi qabeenya saba Amaaraati jeeti harka ol qaxxaamurtee sabni Oromootii fi sabni Amaaraa wajjin tokko harka ol qaxxaamurtee sababa saniin akkasitti makiinacha san yoo dhiisanillee poolisiin itti dhuftee dhukaasuudhaaf itti dhufnan bakka jeequmsi ka'ee poolisiin dhukaaftee mucaa tokko daa'ima waggaa 12 as nama bira jira mana shabboo jaaniin as jira abbaa qabatti ati shabboon kun achi galaga rasaasaa akkasitti hedduu dhukaasaa turanii addaan bittinsanii bakka akkasitti namni baqatee akkasitti amma akkasirra jira. Yoo dargaggooti sun mormii dhageessisan shamarran hamlee laataafii turan hundi otoo nafne uummati magaalattii hedduun mana hidhaatti guuramaatti jira kan naan jedhan namni kun dargaggoota hedduurras reebicha jabaatu dhaqqabee jiraa jedhu. Qorabittillee isaan makiina lama ga'u dhufee amma dargaggoota karaa irratti harkan hunda ni hidhu ni reebu haala akkasii jira. Mucaan tokkichaan sun rasaasni karaa tafaa kana ta'e tafaa sarbaa jechuudha. Inni gara hospitaala Hararii kutee jira. Namoonni biraa immoo baay'eedha. Kana jechuu hin danda'u. Dubartoota ililchan hunda hidha guuranii bakka akkasitti reebaatuma jiran gaagaa amma tumaatuma jiran nama karaa irratti harkan hunda akkasitti miidhaa hangana hin jaamne geggeessu jiran tuu jiran nama karaa irratti harkan hunda poolisii aanichaati wajji jechuudha. Poolisii wajjidhaan baay'eedha hedduudha waraanni. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mormiin kun akkaan itti fufee jira waan ta'eef sichi kan dhaabbatu hin fakkaatu kan naan jedhan namni kun haa ta'uti hooggansa malee sochiin geggeeffamu kamiyyuu ba'iinsaa maal isa jedhutu hedduu nu yaaddessaa jira jedhu. Uummati mootummaa kana jibbeera jabaatee ofirraa lolachaatti jira. Asumatti yeeloo gaggeeffamee jira. Garuu miidhaan jira amma hamminaa kanaa jennee adda baasuu ishee magaalaa dibee dhiyaatee namoota dhugaa kan haqaaf qabsoo kan hojjechaa jiran irratti basaasa wanti jedhu tarkaanfii tokko ijoolleen warreen ergamtoonni wayyaanii maqaa Oromoo qabatanii akka saba Oromootti hojjetutti ijoollee irratti tarkaanfii tokko fudhachaa jiran. Basaasa namni sun jechuudha. Hojjeta kanas asumaan akka nu barbaachisan barbaanna. Kana boodaantiif bilisii waleenyaa seenamu. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Adaamaa fi Aanaa Booseet keessatti mormiin jabaatee akka jiruu fi naannoo kanatti rasaasni dhukaafamaa jirus naannicha dirree waraanaa fakkeessuu bira darbee hanga gabaasni kun qindaa'etti lubbuun nama tokko wareegamee akka jiru qeerroon Aanaa Booseet OMN'tti himee jira. Naannoo Booseet har'aa Waliin uummata mootummaa jechuun jiru jira. Egaa amma ganda tokko keessatti ganda ulaagaa jedhamu tokko keessatti har'a mucaa ganni isaa 14 tokko ajjeesanii jiru. Maqaa isaa kana hin gaafanne kana ijoollee gaafadhee raawwatuu hin danda'e malee maqaa isaan beeku. Waldhabbii guddaa jira. Isaanis akkuma jiranitti manni karaa cufee daandii cufeetuma dhoorkataa jira. Isaanis immoo daandii banaatu uummata walitti hawaasaa jiru. Yommuutti sabichi falmii fi mormii isaanii dhageessisaa jiranitti lafa qonnaan bultoota harkaa saamuudhaan shonkoraa warshaa shukkaara wanjiif galtee ta'u qeerroon godina Shawaa Bahaa abidda itti qabsiisuun barbadeessaa osoo jiranii loltoonni kunneen ibidda kana dhaamsuu dhiisanii jiraattota dararuu irratti fuulleffatanii kan jiran ta'uun immoo ergamni wayyaanee saba bulchaa jirtu fayyaduu osoo hin taane miidhuudha jechuunis qeerroon kun dubbateera. Naannoo ammaa waaqeffannaa kan jedhamu sanis lafa uummatarraa kaasanitti uummatarraa fudhatanii shonkoora irratti qotanii abbaan qabeenyaa akkasumas kan qabu mutatti walitti qabeeti manni lafa isaa dhabeeti amma tokkoffaa kan uummata kaasaa jiru kana dhaamsuun hin dandeenye isaanis hin sodaatan amma namuma ari'aa jiru beekee namootuma ari'aa jiru warshaa wanjiitiif qophaa'a. Egaa ammas guuti namaatu ittuma fufaa jira waan ta'eef namni dhumaa jira rakkoo qaamni namaatis miidhamaa jira qabeenya isaa gadhiisee baqataa jira bosonatti galee jira kana gaa yoo falli tokkotti hin harkamin baay'ee nageenya uummataatiif baay'ee ama kan ta'edha keessa jiran uummanni keenya yeroo ammaa. Oduma walqabateen mormii magaalaa Sabbataa keessatti geggeeffamaa jiruun har'as dabalataan namni tokko rasaasaa yoo rukutamu qabeenyi mootummaa hedduun barbadaa'uu isaa jiraattonni dubbatan gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata.
Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti mormiin uummata Oromoo haalaan jabaatee akka jiru jiraattonni dubbatan. Mormii guyyaa kaleessaa magaalaa Sabbataatti geggeeffamee tureen namni tokko yoo madaayu har'as dabalataan namni biroo rasaasa loltoota agaaziitiin rukutamuu kan himan jiraataa magaalaa saniiti. Ammayyu kun gara magaalaa keessatti hiriira nagaatti mormii jajjabaa ture. Oromaa biraa uummanni akka jedhutti ta'ee gonfaa biraa jechaadha. Mormii har'a gaggeeffamaa jiru bishaan tokko rukutamee arginu karaa ganda duwwaa shaniititti kanarraan kanaaf poolisoonni qora bittinneessaa Oromiyaadhaa ammaas kan magaalaa keessa jiran namatti miidhaan isaan geessisan jiru warra agaaziitti maleedha. Kanarratti poolisoonni Oromiyaadhaa galateeffamu kan sirriitti fakkeenya gara biraatti illee ta'uudha warra qabanidha. Haga ammaatti isaan nama keenyatti ulee ol fakkaatanii ta'uu jiran. Akka namni kun jedhanitti guutummaan jiraattota magaalaa Sabbataa mormitti hirmaatanii jiran loltoonni agaazii uummata irratti rasaasa roobsaa jiru. Mormii kanaan qabeenyi mootummaa qaamota hin beekamneen barbadaa'ullee dubbatan. Qabeenyonni tokko tokko kan barbadaa'an kan qabeenyi warra wayyaanitti kan mootummaa malee qabeenyi kan bu'an jiru. Fakkeenyaaf biyya kaleessaa konkolaataan baay'een isaanii gara 15 olii ta'an warshaan oomisha habaaboo Haayilaand jedhamu, warshaan Teessoo Gaarmenti jedhamu, warshaan oomisha Fiqii Orgaanii Barqaatarki jedhamu, waajjirri gara biyyaa shanii ganda saddeeti, warshaan Rootoo hundi isaanii qabeenyummaan isaanii kan warra wayyaanii kan ta'e qalleessa biyya kaleessaa bitataniiru. Abbaa itti kaa'uun beekamu kan mul'atu argina. Barbadaa'eera abbaan hin beekamu garuu kan barbadaa'e argina. Kan boba'uu fi maal kan jiru argina. Akka isaan jedhanitti mootummaan kun wayita ammaa gahumsa biyyattii bulchuun dhabee jira. Humna qawwee qofatti fayyadamee uummata nagaa lafarraa duguugaa waan jiruuf haala kanaan hegereen biyyattii rakkoo hamaa keessa seentee jirti jedhan. Kanaaf mootummichi biyyattii geggeessuu waan dadhabeef dabarsee aangoo uummataaf kennuu akka qabu namni kun dubbatan. Haalli isaa dhuguma ammaa kana waan gara garumatti garri itti deemamu waan ilmaa mulumaa fi waan wal ta'udha. Biyyi dubbachuudha beekumsa hamaa keessa jirti. Mootummaanis balleessa baay'ee kana seeqamuu balleessa guddaa kana seeqamuu uumaan balleessuun jechuu kan jira. Uummanni immoo kan irratti arganii ilmaan sodaa irraa mootummaan maaliidhaa jedhanii kan mul'ataa jiru. Kanneen kun akkuma itti fufu kanatti yoo kan itti fufu ta'e uummata wal dadhabsiisaa deemudha. Mootummaan kan akka dibattuu guddaa ammaa fi tokko Odeeffannoolee nu gahaa jiraniin naannawa bulchiinsa magaalaa Sabbataa bakka Diimaa jedhamutti oomishni abaaboo guutumatti yoo barbadaa'u warshaaleen mootummaan geggeeffaman hedduun qaama hin beekamneen manca'amuun himame. Kutaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa godinaalee addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee jalatti galchuuf zoonilee salgan maastar pilaaniif qindaa'e keessaa takka yoo taatu guyyoota lamaaf mormii cimaa geggeessaa jirti. Haaluma wal fakkaatuun naannawa ollaa Finfinneetti kan argamu warshaaleen akka BM Diimaa, Aayikaa Diimaa, Diimaa Meettaa Beeraa, konkolaataa warshaa simmintoo Daangotee kan magaalaa Alamganatti argamanii fi konkolaattonni abbaa qabeenyaa Alaamuddin guutumaan guutuutti barbadaa'uu isaa jiraattonni dubbatan. Mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa ta'an hundi lubbuu isaanii qofaan biyyattii gadi dhiisanii bahaa jiran. Mormiileen waggoota tokko guutuuf geggeeffamaa jiru kun seenaa biyyattii keessatti adda duree ta'ee mul'atee jira. Ergaa sirna kabaja ayyaana Irreechaa hora harsadii irratti mootummaan humnaan biyyattii bulchuu duguuggii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatee kaasee uummanni hundi garaan isaa hammaatee jira. Uummanni Oromoo xiiqii jabaadhaan guutamuun mormii isaanii finiinsaa jiran. Mormii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti guyyoota lama dura jalqabee har'as jabaatee itti fufee jira. Uummata Oromoo ayyaana Irreechaa irratti ajjeefamanis dungoo qabsiisuun yaadatanii jiran. Jiraattonni magaalaa Jimmaa mormii kanatti erga makamanii booda har'a manni hidhaa magaalattii cabee hidhamtoonni hedduun akka gadi dhiifamantu himamaa jira. Abdii Fiixee.